Akkam nagaa jirtu hundi keessanuu nagaadha. Dheengadda nama waa bira dhagayaa jirra. Mucaan kaleessa baasee hiriyaa jaalallee isaatiif iPhone mobaayilii bitee jedha. Ha! Kalee baasee iPhone mobaayilii intalettiin irraa fudhatte sun mobaayilicha irraa fudhattee itti fayyadamaa jiraatta yoo ta'e shame on you, okay? Shame on you. Bilbila yookiin bilbila san gurgurii fi isuma deebisii kennii fi shii birricha malee itti fayyadamin yoo fayyadamtee itti ta'e bexam sheemin dheerra akkana godhattus dhiisu waan akkana dubartiidha jettee waan qabdu guddicha baaste. I don't know akka kiyyatti fudhadhu ani. Kalee baasu miti rifeensa tanaan buqqisu. Hai hin buqqisu waan naachuraali ta'e tokko naachuraali. Waan biraa garuu maammeediyoo ta'e kaan yookiin barbaadu makiinaa hateefi kennuufi danda'a. Malee kalee of keessa jiru mucumtuu akkamiisi. Ajaa'ibaa jira. Intalli booda isa gantee mucaa kana. Kalee si keessa baasee booda osii dhiiste deemte mucaa akkam ta'uufi.